jechi wanti kun wanna ummat nagargaaru sun ta'e nam tokko lama nagargaaruudha garuu yeroo isaatti miira keessan galee namni akkamitti akkanatti natti yaadana akkamitti wanni kana narra gaayyeetan malee wanna guddaa miti isinii galee jechuun uummanni kun beekisaa waan si mudate sana baay'ee qalbiin isaa rarreera cabeera beekitaa jilaa wanna tubachuu qabdu namni si rifateeraan wannaa nama si ergu baay'een ariifataa ture dhufee bakka waan si baruun qaba keessaan naa deebisuu diddee jedhee sitti naan gammee biratti si ergu baay'ee gammadeeyyuu wantoota si mudatan rakkoon qabu namni waan haaratti xiqqaatus guddatus yeroo takka sarratti mimmaan cobsitu keessa namaatu bu'a oositti rifata keessi namaa jechuudha kanaaf wantoota si mudatan namoonni hedduun qalbii cabanii jiran ati mimmaan ijarraa buuste malee kan garaa keessatti mimmaan buuse danuutu jira rakkoo akkasiin namoonni waan kun maal kaa'uu dandeenya. Rakkoon kun rakkoon salphaadha tokkummaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama miidhus miti garuu namoonni kun akkamitti narratti raawwatama akkamitti akkana ta'uu danda'a jetan aare maleedha kun waan akkanatti uummata gaaga'us miti garuu namni amma nama jaalatu nama gaaga'ama imimmaan koo arguun barbaadan maal fedhan yeroo takkaa hoggaa fuula miidiyaa kana fayyadame boo'een beekuwan rakkadhus duuman ja'a kolfeetan dabarsaa waan natti bu'e hundaa'u takkaa mataa gadi qabadhee hin beeku oruma jeetan jalaa deema malee har'a garuu gaari wanti kun tasan irratti murtaa'e maaf akkas taa'eetan boo'e malee waan akkas mara nama gaaga'us miti agala tooban immoo ijoolleen Oromoo na bira dhaabbatanii wanna hundaa na gargaaranii jiru isinis na agala tooma harka keessan na gargaartanis na dubbistan na bilbiltan hundi keessan immoo fayyaa guutuu qaba akka ijoolleen Oromoo akka uummanni Oromoo asirraa ilaalanii matanii bakka yeruma sanitti nan aare yeruma sanitti bakka boo'ee viidiyoo hojjedhe bakka yeruma sanatti dhagaame maaf wanti kana irratti raawwatama jee malee waan biraati miti. Nama waa asirratti raawwate fakkeenyaaf namni kun rakkoo imimmaan keessi waliin qooddateera sitti mul'isuus namni si jaallata dhugaa gaafa xiqqoostee taphattu nama si jaallatu hedduu qabda namni si jaallata leekuma kanaa jechuudha nama sana uummata sana keessaa tokko gaafa imimmaan buuftu kan qalbiin isaa baay'ee rarra'u. Wanni biraa wanta kana muudaan dhibneeta ana gammee gannii nu nama sadii nu sadeen keessaa gammee gaa yeroo duraanis akkuma isheen agartan kana nu guyyaa gaaf takka wal lolleetti siin beenu walitti si buunee hin beenu yoo walitti illee buune ogguma san deemnee wal araarsine galgalee ganama yoo wal lolle ganama wal araarfanna deemnee takkaa gammeenis walitti bu'ee hin beeku madaam miti asanaa illee walitti bu'ee hin beeku ani bakka nama akkuma isin jaalatan kana uummanni arabaa kunillee na jaalata garuu guyyaa kaleessa arguu dandeessanii laayivii seenanii turre yeroo takka viidiyoo wayii hojjannee akkan taphannee bilbila wayii gammeen naabitee bilbila sanuyyuu bilbila kana wannoo makiinaa gubbaa kaayatan akkana utuma jennee faarfannaa wayii faarfannoo achiin booda gammeen hin dandeema jee jarjaree deemee bilbilli kun makiina wajjiniin deemee lafa dha'ee bakka inni bu'e hin beeku bilbila kana. Garuu nu sadeen jira gammeen makiinaa seenee yeroo sanitti bilbila ganniitis makiinaa gubbaa jira ganniinis bilbila sii makiina irraa fudhatte kii ammoo achumarra jira makiinaa kana achi siqee deemee jarattiin namitti irratti bilbiltee namitti irratti bilbilti bilbila kana makiina irra kaayaa achi daqiiqa takka sireetaan daqiiqaa shan oduu turre gammeedha gammee bilbilli kan koo makiinaa kan keessirra jira naan tiijii anumaan agarri makiina irratti ani akkamitti makiina irratti arga bu'uu danda'alaan jee ani immoo yeroo saniif kaadhetan daqiiqaa shan oduu turiin karatti bayeetan hin bu'a silaa lafatti bu'a makiina noo tosoo lafatti bu'a jeetan achiin booda honan deebi'ee laalu hin jiru makiina bilbilli kun hin jiru ganni wajjin lafa deemne ganni bilbila kan akkamitti waan konkolaataa akkasii jiraatatti hin bu'a akkamitti lafatti bu'a jennaan isinis bakka lafatti bu'uu danda'atii maal gootalee dhiisinaan jette anis immoo jarri arabaatis oggoo natti bilbilanii tiijiin badda jedhanii makiinadhaa dhufanii yeroo sanitti bakka natti wacanii makaana dhukkubsanii kun sobdi baduuf taati ja'a kun kaan goote bilbila fidde nama fidde maalii goote akkana goote baduuf taati ijoollee wayii fidde dhiira wayiitti bilbila kennite akka ta'e tajaajilanii keessan namiidhanii natti caancaanii bakka fichina oone yeroo boo'ee viidiyoo hojjedhu halkanii bakkuma deemuu wallaale bakka maaliif hin jirattiin sim kaardii cufee bilbili kan cufame yeroo ta'etti maaliif bilbili kan cufama maal akka ta'uuf makiinaa namaatti irra gootas jara kanas akka maal ta'u walitti dhuftan nu qasiisee sinna ijoollee keenya bira ijoollee san biraa deemtee akkamitti jara kanaa walitti dhufte akkamitti immoo makiinaa kana bilbila kana makiinaa gubbarra goota yoo makiina irra kaayee hin bu'aa akkamitti argamuu dhaba bilbilli kun jarattiin dhirsaafniitidhaan bakka na cinqan yeroo saniif baay'ee na cinqan ani kan kana walitti qabadheetan miira keessa galee boo'e. Sabontu achiin boodan bakkaanis miira keessa galee akkamitti bilbilli kun lafatti jarattiinis maal jettee bilbilli kun akkamitti lafatti bu'ee
akkamitti makiinaan irraa bu'ee lafatti bu'aa yoo makiinaan deemu bu'aa akkamitti garam deebi'a bilbilli kun. Isaan immoo maal jedhu diraabarii kanatti fuun maalii godhee bakka isaan daddarban yeroo ta'etti maaliif sobdaa. Istobdaatiin beekati bakka kana godhan malee sihatan malee nama kanatti sihate malee ijoollee kanatti akkanatti godhe malee akkamitti bilbila makiina irra gootu bakka isaan nasilisan. Gallaan jarattiin naallol ta'e asii bilbila hin qabu mo'aatiin irratti bilbila bakka yeroo saniif yaaddoo hamaa nagayetan boo'e malee wanni kanarra gayeeti miti ijoolleen tuni somaana gootutti miti yeroo saniif isinis na biraa deemte gammeenis hin deeme anis gara mana kiyaasaam jarri dhufee makiinadhaan dhufanii fuudhanii isaan bilbili kan qocufamee jennaan hin badde jedhanii ijoollee isaaniitiin bukaasanii dhufanii ufanii naannaa lola inatti wacanii akkuma jiran galgala sitti akkasatti natti wacanii ganama sitti akkasatti natti wacanii wal faana isaa wajjin akkamitti bilbili kunis immoo bakkum sanatti bada jedhanis miira keessa nan galee bakka kanuma kana walitti qaqqabadhee kan boo'e malee wanti narra ga'e tokko wanti rukutame wanti buruqe tokko hin jiru. Kanaafuu uummata koo hin cinqaminaadha mataa nama tokkootu irraan bu'inaadha nagaa kootti galata rabbii jira kan argeetis kan naka waan nuti ta'eefis galatamaa wanti wanni takka wanti jiru qabu boontaa ta'u amma si galee boontu. Lubbuun galeera. Kanuma malee wanti biraa bilbilliin bitama bara. Ganniyyee lubbuu akkam jirta qashti. Haasa'uu barbaadde jirra haasa'e. Hagga haasa'uu barbaade bilbilti birree kuma lama lubbuu dhala ilmaa caalamaa caalte birree kuma lama ani isin abdadhee biyya sanii dhufe oromoo hunda isin caalchifadhee isinitti dhufe bilbila birree kuma lamaatiif anan akkana gootanii argitanii jirtan uffata takka ofirraan qabu. Shaawwan seenne guyyaa sadii midhaan hin nyaanne guyyaa sadii ani isin abdadhee biyya sanii dhufe isin addabaabaayii na baabdanii gamme addabaabaayii dhaabachuu qaba bilbilli hoobada hin bambisamu. Obsuun dirqama miidiyaarra jirra waliin gitu. Ugaa jette har'a bichaa miti daddeebistee boossi. Boontu wanti kun. Kanaafuu bilbila ganni tasgabbeessi ugaa siniif jettee si abdattee dhufte. Dubbiin sirriidha tasgabbiin barbaachisaadha sirrii goote tasgabbiin barbaachisaadha waa hundayyuu garuu aan akka kiyyatti boontu illee as keessa jirti deebii nu gaafannee fi. Nagaadha. Laayivii irraa bu'iitii waan kana bakka keessa. Laayivii waan akka siyaasa. Rachuu. Sirrii jette. Raachuu akkam jirti. Tokkummaa sirrii jette. Gammi karaa keessaa naasofna gaariidha. Waa'ee tigisti kun cimaadha. Har'aaf bichaa miti deddeebitee ittiin talli kun. Gammi. Nuuf haadha nutti fakkaachuu danda'a gariif garuu miti tigisti rakkoo qabdi. Obboleettii kwaati caljedhe. Waan akkasii laayivii irratti homaa hin barbaachisu game. Yookiin laayivii irratti haasoftu taanaan waan biraa haasaa. Anna cinqinaa ni barbaadu. Kan hin bane barbaachuu tiraafikaa hin bane jaalladhee miti bara. Koo keessaan amma adda tigistitti keessaan itti haasa'eeti. Bakka waan akkasii sooshaal miidiyaa irra baasuun hin barbaachisu. Dhiisaa bakka. Ande yoo baataraachuu. Kun baasanii jiranii tarii deebiira raachuu. Kan inni akkana baasii hin beeku actually. Garuu ani ispeeshaalii sirratti na ilaallata siin. Eesh bakka waan kanaan keessatti hin jedhe. Nagaan bulaa. Bakka nagaatti buleesh. Okkee bakka nagaa ta'a.